Mana magaafas yaabbaarree san dhugaa seetanii hawaashi gadi guutuun xiyyaatanii jesan. So bikka horii tiifattan hunda teenya akkamitti jettanii qaanfattanii. Dirree dhawaa jechuun dhawaa alii muudee namicha jedhamu akka cira ture seenaarra dhageenya jiru nuti. Nuti dhaloota qubeeti abbaa ta'e new generationidha. Gowwaa barbaaddadha. Xiyyeeffannoon magaalaa federaalaa jedhanii duratti irraa eegalanii lafa Oromiyaa bicha saamuudhaan isaan barbaadan. Gara kaabaatti lafa Oromiyaa tassaamu. Gara bahaatti lafa Oromiyaa tolsaamu. Marii diinii nurra wal jaare malee tun nuu tokkummaa qabnu harkanii malee qaanii takka malee muummichi ministeeraa gabbee dhiifame nu haa gaafatu. Uummanni majinuunni affarmaatik aakshinii jenii yuunivarsiitii kaayattuu uummata boodattafaa jenii maallaqa xaqqannaa barsiisan kun. Uummata boodattafaa kanilleetu nu wajjin uummata kuush uummata qarooma Afrikaa kanaafuu sababa ta'e kanaaf jechuudha. Nu uummata qarooma uummata saayinsii fi teekinooloojiitti amane uummata dimokiraasii uumee ittiin bulu jirtu addunyaan tun guutuun uummata kana shawwatu barbaada. Uummata gaalaaf re'ee eeggachuu malee waa takka hin beekne. Jazbaa badoo magaalaa waraqee makeenaa dura maquun beekna kanaatu dirree dhawaan teenya najisa waddal kalbii waddal najis waddal haraam uummata kalbii.